بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبلينك يا رب سبحانه وتعالى بقباتي رمضانتنا أسين نجي ترى قالني ربي فاجه وإن تعدوا نعمة الله لا توسوها نجي رب سبحانه وتعالى. أنني ربي تنا يوني في خنقلتك قلتنا جنة خلقكم نتاتي نعماسة لكوينين فين وبلينك إن شاء الله. Gariin keenya numa soomanne malee soomana rasuuli alayhi salaatu wassalaamii nuun jee isan gartee soomanaa jirraayin san gaafii obboleeyyan kiyya insha allahu taala. Tanaaf gartee soomanni keenyaa miti, xiyyaa miti, keetii miti kan rabbi subhaanahu wa ta'ala. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala gartee as-sawmu liidaaf hadiisa qudsi keessatti wa ana ajzii bih gartee anumaa galata galchaa mindaawwan kana nam takka gartee yaani nam ambiyootaafillee hin nimne galata mindaawwan kana. Meesaniif insha allahu ta'ala kallattiidhaan gariidhaaf gartee shayxaan hidhamus gartee akkuma duri namni jijjiiramu hin jiru obboleeyyan kiyya. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra jijjiiramuun haa godhu obboleeyyan kiyya. Mee sooshaal miidiyaarra obboleeyyan keenya kan islaamaa namni amantii tana qabu baatii ramadaanaa keessa akkam ta'uu qabaa sanirraa insha allah. Waalaikum salaam waliin ilaallaa obboleessa kiyya kadiin martuutis kallattiidhaan na waliin jira insha allah. Yaa obboleeyyan kiyya soomana jechuun rasuuli alayhi salaatu wassalaam mubxilaatu siyaami nu barsanii jiran obboleeyyan kiyya. Soomana waan balleeysa akkasuma soomana kana waan nama jalaa gartee irrisa dikriis nama jalaa godhautu jira gartee parsantii isaa gariin gartee kan dhibbarraa dhibbatti harkatu jira rabbi subhaanahu wa ta'ala fadheen gartee kanuma keessa gariin rabbi subhaanahu wa ta'ala imtihaan isa godhee arraba nama hin dhiisu, nama hamachuu hin dhiisu, laayifii hin dhiisu kallattiidhaan. Walaakin soomanni akkanaa soomana shari'aan islaamaa fiddee miti obboleeyyan kiyya. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala baatii tana keessa carraa nuu kannee sii kannee obboleeyyan keenya obboleeytiin ta'e meeqa haadha abbaan kee tahta turaab habiyyee jala jira. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala carraa sii kannee duydaa addunyaa kanarra si oofee imtihaana si godhaa jira obboleeyyan kiyya. Waanuma hin taane keessatti ilmi namaa gartee badii dalaguun gartee waan barbaachisaatii miti obboleeyyan kiyya insha allah. Waalaikum salaam warahmatullahi nadir kiyya bakka jiraatte. Yeruma hunda duula laannootiin duuda majjataniin duula lola adda addaa kallattiinaan asiin warratti oofuun tun bu'aa takka nuuf fiddee hin jirtu obboleeyyan kiyya. Feesbuukiin namni inni waa godheef takka hin jiru obboleeyyan kiyya. Kunoo asumarra waliin jirra hundi keenyaa namni waa godheef haqawwee nama qabatu hin jiru. Namu asumarraa wal arrabsa asumarraa duula wali godha. Walaakin gartee ibaadaa teenya ilimineet godhu jira. Hojii teenya khayrii teenya fuula rabbii kan dhaabbachuu deemnuun balleessira obboleeyyan kiyya. Collee namaa jechuun nama aakhiraaf dalagatu obboleeyyan kiyya. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu haa qajeelchu. Assalaamu alaikum Khadir kiyya. السلام عليكم رمضان مبارك أستاذ كينيا كيف توتك في رمضان مبارك خندو مساني المال رومو كان كريستيانات اللي كان مسلمات اللي كان واقفات اللي خندو مساني تو مالي في رمضان نقرتي أجا ربي وانت سلامتان ونداف جيد قالت ربي يا دجو فين كان والله بقى ربي نونجه باتي رمضان خيس جرا خانو خيس ربي إسلام نقوله خانو خيس أبليون أفان تقدوبة نقوله خانو خيس قرتي يرو هدو يو لايف في فيسبوك سوشيال ميديا خنا ديمنا واحد أجر يعني يا خدير كي يبلي سخية واني راسو ديمنوس أورمونتون تكمو لما akkasumatti baatii ramadaana tuno baatii akkamii gartee akkamii gaggeessuu qabna mee maaliif kallattiidhaan duula warra goonaa oromoon tun gartee yaani abbaa isiiti gartee abbaa tokko amantii takkallee ta'uu baattu afaan tokko waliin dubbannaa biyya takka waliin qabna gartee naannoodhaan kutaadhaan gandummaan sabummaan walitti dhaadachuun kun bu'aa Qureeshii gartee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guddoon inni irraa dhufe sanu waa takka isaaniif hin goone gartee yeroo hunda sabaa fi sablammoonni numa jira addunyaa tanarra yeroo hunda gartee zarummaan gandummaan naannummaan ni jirti gartee zamana rasuulaa sallallahu alaihi wasallam tuuta guddoo qabiilaa guddoo Awsii fi Khazraj jedhamtu jaarraa dhibba meeqa walitti duulaa turte. Fakkeenyaaf yoon isinii kanne akka gartee maal jettaniin gartee fakkeenyaaf hawaasni keenya yeroo hedduu Arsii fi Harar jechuun waan lamaan kanaan deema. Zamana sanis qabiilaa gurguddoo lamaan walitti duuluu ture gartee rasuulli sallallahu alaihi wasallam ummata kana walitti obboleewwan godhe gartee amantiin akhaa beynal muhaajiriin wal ansaar Awsii wal Khazraj warra wal fixoo ture kana anaa jidduu teessan jiru isin wal loltanii jee duula kana jee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam araara buuse. Mee insha Allah ta'ala baga Ramadaanas nungee obboleeyyan keenya hunda keenyaa waan asirraa oofaa jirru naannoo ennee walitti dhaadannu Arsii, Jimma, Harare,
shawa silte wallagga arsi amara gojami borana enne wali dhaadan noqon bu'aa takka hin qabdu yaa ayyuhan naasu innaa khalaqnaakum min dhakarin wa untha waja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila lita'aarafuu jedhe rabbiin dhumate ani boranattiin daladhe ani arsittiin daladhe ani shawattiin daladhe ani gojami ani baale ani gartee akkana ani jimma ani finfinnettiin daladhe akkana jechuu malee rabbiin subhaanahu wa ta'ala واتك إرنو إنكاجن برولة وفصيلته التي تؤويه قرتي برولة المنا ما كون سبي ساتر أرومو رابق أتوبليجن كيا ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه وأنا الدنيا رجلا كانوا عند عذاب الدربني يو إسا ولا بباسن المنا ما برباد أوبليجن كيا هاتيته أبانك أوبليسخه سمنخه جارتينته واتك سينغو تبويا برو وأن ليس للإنسان إلا ما سعى جنة إن شاء الله أوبليسخه يقدر بقدر يأتي إن شاء الله تعالى ميوان كان إن شاء الله تعالى kan sirbuus gartee hoota gartee tokko taana oromoo gartee tokkummaa yaamuu turte sheekootiin teenyaas hoota tokko taana gartee harka ol qabannee rabbiillee wa'atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu nunja tokko maja kan akka sheek Amin Imroo jiru oromoon takka kajoo kun oromoon lama eessa jirti nuti oromoo takkuma beeknaa je'emee oromoon tun tokkummaa jettee naannoon waliin lolaa jirti mee inshallah bu'aan namni naannoon waliin dhaatu tokkum maali gaagalatoomi ustaada keenya tokkummaa wanni ja'amu kun namoonni gartee ummanni oromoo durumaanis tokko rabbiinis tokko godhee uume oromoo ta'uun dura ilmi namaa nama oromoon saba gurguddaa addunyaa kana jiranirraa uumama rabbii addunyaa kanarra jiranirraa nama oromoo ja'amurraa booranaaf bareentoo dhalachuudhaan maqaa nama tokkooti oromoo jechuun kadir jechuudha ustaad Jamaal jechuudha haa ta'u maqaa abaabayyuu keenyaa moggaafanne maqaa kanaan waamamne jechuu keenya kanaaf namoonni gartee ummata kana gaa ilmaan abbaa tokkoo ni qoonna ja'anii sosoon ifii wajjiinuu mataa isaaniitii wajjiinuu tokkoo miti ummanni kun hinaaffaa jaarmaya ummata kana gartee waan rabbiin ummata kanaaf teetti ummata gartee jaarmaya ummanni kun jaaramee gartee gara nama tahutti arraan tana gartee oromoon saba ammana ga'utee lubbuu ammas wareegee tokkummatti gartee arra tokkummaadhaaf rakkachuun irra jiraatu ummata kana silaa qananiin oliif gad qabeenyi waa meeqa keeysa olii gad deemuu ummata irra ture ummata kanagaa bifa kanaan waan isaa dubbataniin fakkaatanii amma dheengadda as gubbatti kaan gartee harketti namanni sun caalaa elemoo namni ja'amu tokkummaadha sinjaa adda bilisummaa oromooti wajjin hojjedha sinjaa warreen isa fakkaatus jalqaba duraa addi bilisummaa uummata oromoo inni akkas hin jiru inni akkasii yoo kan jiraatu ta'e mas ejjennotti fudhanna waan ta'eef ifa maaliif amantii biyya arabaatii dhufe jee kun diggumsa ummata oromooti malee nuti amantii kana arabni nutti kennine israa'elis nutti kennine rabbiitu nutti kenne arabattis rabbiitu kenne malee nam tokkotti hin kennine haa ta'u sila islaamummaan gabrummaa ummata oromoo ta'e jaarraa abbaa gadaan qabsaa'u lubbuu fi ittiin balleessu ture yaa islaamummaan na dhorka jaaga shee Mahammad Rashaad shee Bakrii Sabaloofaan qubee afaan oromootiin tolchan ittiin wareegaman ittiin qaqqalaman dhiirti meeqas waaqa guutuufaanis elamoo qilxuufaanis dhiirti baay'een ittiin baddu ture. Akkuma ti'atti asirratti gartee jarri kun gartee duula lamaaf bilisummaa uummataa kana bilisomsuuf amantii biyya Israa'el irraa dhufe yaada ji'uufiti. Gartee saba bilisomsuuf baanii jettee amantii kiristaanaa biyya Israa'el irraa dhufe kun Oromootti biyya sirraa dhufe. si dhaga'ame
كدين دقيسا أو بلينك يا ندقيان سيا والله أعلم وعليكم السلام أو بلينك إن شاء الله تعالى ربي سبحانه وتعالى ورا خير وجهته ربي سبحانه وتعالى نهاجدو خديري سترتي رابطه إن شاء الله مي باتي خيسة جروتنا في نماتتي أكا قرتي نخنتتي ولا خبنينو قرتي ولي سادة إن شاء الله تعالى توكو يا دم تاو في إفسدت راف مرجع أبا ولكن علمنا ما ولن أرى تأكلون أفلا تذكرون قرتي ربي سبحانه وتعالى سلا وانت انت ألتني سلا واجد اللالتني ربي سبحانه وتعالى ننجا بليجنك يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ما ينك خدير دي وأكس سنيف أبليجنك إن شاء الله تعالى أكا أورمو تخانين بيخو أورمون قرتي نانو هند عقوبة ملي أورمون تنتك قرتي ربي سبحانه وتعالى لقد أدانو هاقودو ملي وعليكم السلام وعليكم السلام نانو جمع هاقوبتو جمعس آدا في قرتي يعني قرتي لقد أداك أبدي أرسين سكسومك أبدي هراري سكسومك أبدي واللغة كسك أبدي شوانا كسك أبدي ونندنو أمتم أورمو ربي سبحانه وتعالى نؤمي أفان تقرج علو سنجرو نانو تكرج علتو سنجرتو ربي سبحانه وتعالى سلا قرأيشي تن ربي خبجا اتقولا أبي طالب قرتي ربي سبحانه وتعالى أمتسا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نديرو ما سينك إن شاء الله كديرو يساقوتي كدير ديبي سينك أبو درت إن شاء الله ناوبس إن شاء الله نانو تكرج عالتون جرت هندينو قرتي قوتا هند ربي سبحانه وتعالى نو خلني جرا قرتي جري أمانتي تنافس نو تمسو تري شيكن كينيا قرتي كسمت اللي سبق نافس تمسو تري شيكن مخينيو بريجنك إن شاء الله تعالى تكانا نو دان ولين قوني ترين أرب سنة ولا سوري يدك أستاذ أبشر بريدة إن شاء الله سني مي إن شاء الله تعالى قطان أورومو قدتك كانت دقودو فدوها قودو ولكن أورومون تكجنة تك شكي مالي مي قطاتمتو تمر جالا يون أنهارارون مدادت يون جماس جمد دادت يو أرسينس أرسوم مدادت مي جتشون هندid دولا خنا دوبا كمت خيسابانا خغافة تجريت رخناتو هما قرتي ركنا السيفل وارجا ركني يو سخيسام ماتين تكولد دولتي بؤا تكهين قبضو قرتي ربي سبحانه وتعالى نواتيس إن شاء الله ربي تجعل هندك نمني جيا سقلت واندلتف علمنا ما هند بيه وانتف موتينيس سوريسينيس يسينيس والكتا علمنا ما ربين قديتي بيكم سا ولد قدي ربي صح الرجال نما أمري ربي تنبول صح بكت علمنا ما والجالو بكتنا ورد الدار ربي كابوفي ورمور ما ربي كابو يشوكي صح ummanni gartee gandaa wal qoqqoodu kun quraanaa sin beekan saayinsii sin beekan arsii fi harrige yoo ta'e ilmaan adeerraniiti jechuudhaan hin kaa'e kun waan seenaan lafa kaa'e waan yaada ammaas tokkummaa oromoo kana diiguudhaan nafxanyatu godhe malee oromoon hin goone sirni kamuu hin goone yaada amaaraa kana asiin amaaraan lolla asiin gartee diinaan lolla jecha asiin gartee ammaas kana ifii godhu jechuun ifiifitti jira jechuun manni kun namoonni kanaa kun namoonni gartee dhaabatti hirkatanii dhaabota garagara irratti hirkatanii ummata oromoo irratti waan akkana ummata kabajamaa kana gartee ramadaanaanis irra olii gad deeman yeroo barbaadan haadha manaa kee kana goone haadha manaa maal akkana goone hin jaamu kun godhiinsi waan guddaadhaa miti mixiin wal godhaa bara obboleessa wal godhiinsi kun kabajaa qaba wal qunnamtiin saalaa kun kabaja godha kabaja qaba haati dhiiraa kabaja qabdi osuma ta'eewu hin ja'amu awaama ta'uu isaanii kan ibsuudha kun wallaala ta'uu isaanii kan ibsu diddaa rabbii qabaachuu keenya kan ibsu anamma dhiyoo gaafa kaan maal jenne raayyaa abbaa macaa kaasista soddon baasuun sin ajaa'ibu yaada juurra dhufne raayyaa abbaa macaa kaasista soddon baasuu isaanii osoo hin tahin osoo nuti qalbiin teenya goggoyduu ta'uu baatte kaasetta tokko qofatu nuu gayaa ture san hunda soddoma guutuu wanni nurratti lakkaa'eef nuuf hin galle hin galu kaa kana boodaas 300 baasuuf ta'a
kabiraatis nurratti baasuu ta'a quraaninis nurratti qara'ama waa takka nuun galu jechuu keenya kun qalbii goggogina ta'uu isaatiif kaaseeta 30 guutuu nurratti lakkaawe kaaseeta 30 irraa jecha 30 irraa qayyabattee hiyyoo jetten tokkolleen ka qayyabate akkanuma wajjin bilisummaa feenaa siin ja'a waa hedduu sitti haasawa yoo ati dubbattu sin dhaga'u yoo ati barreessitu dubbisuun beeku qaceelfama inni qabu hin beeytu akkanumatti iyyuu qofa jechuu keenya kun addunyaa kanarraa nu malee namni tokkolleen akkana miti namni tokkolleen kun gaa dallansuu rabbiitirraa ummata gartee dhama'e ta'uun isna tokke ummata ifii dhama'animmas ummata dhamaasuun kun gaarii waan hin taaneef ummanni kun kabaja qaba beeytota qaba biyyaa maruu jennee jirra isa kaanii kaan kaayyatanii jiran loltuu waraana bilisummaa Oromoo qaban falmattoota mirgaa qaqeeroo qaban bifa kanaan istiraateejii ummata qabu tahee diiniif gartee rabbi qaba inni biraatis kiristaana nummaa isaatiif inninis rabbi qaba hundi isaa rabbi qaba jechuu keenya kanaaf bifa kanatti ammarama malee ummata Oromoo kana irra deemuun ummata Oromoo kanaaf kabajaa dhabuun diinni nu gocha isaan godhaa jiran kana hin goone jechuu keenya mataadhaan irra deemaa jiran jechuu keenya takkaa balleessanii dhiifama gaafachuun beekan ummanni kun gaa dhaaba tokkollee bakka hin bu'an jechuudhaan cimsee si hubachiisa tokkummaan ummata kanaaf wanni barbaachisuuf namni biyya faranjii keessatti koomunitii hin qabne faranjii biratti fudhatama tokko qaba araba birattis abbaa fedhe birattis yaa akka fedhan si godhan yaa faranjiin ummata koomunitii ummata yaadni isaa tokko ta'ee fi ummata adeemsi isaa hegeree biyya teenya ni fayyada jee qofaatitu isaan biratti fudhatama qaba kana cimsee koomunitiidhaanis tokkummaadhaanis jabaachuu akka qabu isaan hubachiifna kana yoon godhin addunyaa keessaa duubatti hafa arraan tana gaafii bilisummaa addunyaan gaafachaan jirtu bar ji'a gubbaa jira bar samii ba'uu hin danda'u ji'a gubbaa gaa jira waan hin taanes qara'u jira waa amrii hedduu godhutti jira jechuudha arraan nuti maal keessa jirra oollee buluu waa'ee tokkummaa dhiiga dhangalaafna amatuu nuti jaarmayuma kana gartee wooma bututtuu tanarraa sawaa oollee jechuu keenya jijjiiramne hin jirus taate kanaaf gaa namni tokkummaa hin qabne hanga ifirra obboleessa keenya jaalatinitti ati inuma gartee jannatan seentu rabbiitu jedhe rabbiitu jedhe لا يحب أحدكم حتى يحب لنفسه kanaaf amantiin ummata kanaatii fi kaayyoon ummata kanaa waan namaan galleef ummanni Oromoo kana ammataa gartee obboleeyyan kiyya rabbiin rabbi subhanahu wa ta'ala hunda keenyaa nu waaqa calchochaati inshallah Nadir yoo jiraate takkasiin naqa inshallah my brother inshallah I'll respect you inshallah thank you so much siin naqa inshallah yoo jiraate akkana jee arrabsa mee kadirki yoo jiraate daqiiqaa takka asirratti nama tokko naqeetiin daqiiqaa takka asirra naqani sagantaan anumaafisi inshallah yani akkasi waa'ee ramadaanaatti obbolummaan islaamaa kan banne nazirni beeytaa obboleessa keenya nazir naqeen daqiiqaa takka jecha aja'u yoo hadiisa nu himee saanu himu akkasi yoo je akkasi wanta jaa akkasumatti na obsi asiin deebisa jazakallah jechuun wayifiin je just for the sake of something anaatu beeka inshallah akkasi jazakallah waati qoatiin harraabee daqiiqaa takka marabba wazir takka nazir takka ergadhu nazir dhufe inshallah nazir brother nazir qotu rabbi subhanahu wa ta'ala obboleeyyan kiyya rabbi ramadaan nurraa haqee balu ni salaanna ni soomanna waa hunda godhaa jirra inshallah rabbi nurraa haqee balu nazir telefoon akhi akkana ciibsitu malee accept isin godhu yani horizontally ciibsu qabda inshallah dagale ciibsu inshallah ta'ala obboleeyyan kiyya hunda keessanuu rabbi jechaan isin jaaladha hunda keessan assalamu alaykum wa rahmatullahi sheikha wa alaykum salam ramadan mubarak sin jeega رمضان مبارك شيخ والله I respect you سين جالدا ربي يجان سي جالدا واتك ولين غونو الدنيا ترى رتبر ولي الدنيا ترى ولي واغونا just you can help me
maallaqa haa ta'u financially waa hunda support na goota akhiraa moo takka wali hin goonu yani garis hasirra dulus numa jira ani I don't know respect this page numa jani an waan itti tele nagar haqiqatan yani ismarratti focus godu jira baresa khiyarati so sanif inshallah baati ramadanaati yaada khe waan fet express godu dandes as long as you don't offend me nama takka waan ngone waa takka inshallah it's a free nam tokkolle offending godu mashallah yerore inuma ture funtana highway khaysan ture amma okay mashallah downtown khaysan jira yero gari na downtown imbe kan biyete downtown jira downtown jiro ya Washington DC jechuudha yoo xiqqaar barbaadde sin agarsiisa anyway bakkuno White House asirra actually 14th Street ra khaluma jira anyway manni blisa koy gurrattiin khaadhaan instead of wanni yoo haala hin dhagamne gurrattiin dhiyaadha akkasuma وبرينك شير ونقول إن شاء الله خير وباتي رمضاناتي ويا مسلم ويا أرمو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وندي خيس نور ربي قارين وهادو بسيسو آمين اللهم آمين خبجان سيكابا خلاما غلطهم والله هدوان سيخابا جوف قاري وبوليس خينيا في الدي أسرد بسوني هنداو درجيسا ولك أبدي أني خنيس درجيسو ما جا والرسام الرافان وتالو في الأبيتا أني باراشوتا خنا مالي فان وتالن جاو جو غريد أجا أما ليوتنا FBI رجعتي متى جاني تأتي FBI دايجان جتشون أك إساني تندلجا أني وني أوروموتو خيستو شراء أمة أورومو خنا رديمو أك FBI تنجلديم الشراء خنا akkasittiin jala deemee shira kan fakkaatee nu nyaatu akkasittiin jala deemee qotee baasa jechuuf hin jedhe sanuma wanni hin jedheefi insha Allahu ar'aan tana politika irratti moo waa'ee Ramadaan irratti ka interview godhaa turte jechuun ammallee obboleessi keenya tarkaanfii fudhannaa ja'an tarkaanfuma tana tarkaanfii inni fudhatu hin beeku ani tarkaanfiin inni fudhatu it's a good question jechuun waan tokko nuti amma tarkaanfii fudhanna hoggaa jedhu namni Facebooka gubbaadha I mean it doesn't make sense siigalee maali tarkaanfiin fudhatan kun jetta amma lafarraa ka'ee tarkaanfii fudhadha eenyu ka tarkaanfii fudhatu kun dhaaba abaa'oti tokkoffaa yaa obboleessa kiyya dhaabni adda bilisummaa Oromoodha maqaa Mahammad maqaa Ahmad maqaa Hussein dhakaachafaa waraabofaa akkasitti amma ana abaa'oo tahe maqaan kiyya Naziir takka Mahammad yoo tahe maqaa saniin qabsaahuu hin danda'u maaliif maqaan kiyya maqaa waraabeessaa maqaa dhakaachaa maqaa dikeedha maqaa hin taane maqaa wanni itti jijjiira maaliif barbaachise amantii nama amantii islaamaa qabu maqaa irraa jijjiiru maaliif barbaachise yoo abaa'oo taate yoo hin abaa'oo ta'e maali qabsoon Oromoodha ta amantii namaa jijjiirtu amantiin namaa akka jijjiiramtu wanni maqaan namaa akka jijjiiramu godhu ayyoon Mahammad tahe Mahammaduma saniin loluu qaba waraana abaa'ooti maaliif maqaan kiyya jijjiiramaadha sun takka qabsoo ummata Oromoo keessatti abaa'oo keessatti nama salaatu gaafa fixantu jira nama salaatu gaafa rasaasan dhaantu jira amantii islaama irratti waan hamaatu deemamaa ture abbaan kiyya nama loltuu dhummuugaa abbaan fedhe sii himuu danda'a abbaa kiyya namni sheeka wanni hunda gaafadhu wajjin lolaa turani obboleessa kiyya waan takka wanni kalaama hamaa dubbachuu rabbiin narraa haa qabu ربنا اللي هاكا جيل آمين والله أكا غاريتين كام تهيسي وجين دبدا جزاك الله سيف الإسلام سيف الجهاد سيات الجروجا لولتو تكا وجين توران أباخي وان استانا تشيخي ستي تهاتوران هندا أبان خيني نتي ما توريتشورا يوني نانخجيبه خانا واحد دو تجرا أمانتي طابني أمانتينا ما هن ديگري أمانتينا ما دا مقابل ليسو amantii ma qoshashaysu nama ajjeesu waa hedduutu godhamaa ture maqaa abaa'oo kanaan dhugaan sitti abbaan fedhe waan fedhe jechuu an kamiin jiraadhu asi nama garaan kiyya qulqulluudha onneen tiyya qulqulluudha maqaa abaa'ootiin nama hedduu fixaa turan gaafadhu loltu abbaan kiyya lolchiisaa ture lola bira dure lolchiisaa ture abbaan kiyya ani kijiba takkasittiin himu kanarratti jechuudha waan isaan Hussein Nuuraadhaa eenyu jeeti siifima سيف أما خسيات الجرو
ijoollee Yahya Sheekh Yahyaa nimbeek sii galee maqaa islaamummaa kanarratti wanni ummata Oromoo irra hin gahin hin jiru. Ani islaama sirriiti nama gaariidha of tottolchuu kiyyaa miti akka namni na jaalatuufi miti. Sii galaa asii fi achi na qabaafi miti. Abaa'oto bakka sujuudanitti nama xiyyitiidhaan ajjeefamee jira. Abaa'oo keessatti bakka sujuudetti maa salaattan maa soomantan jaamni jechuudha. Garuu jaarraan abbaa gadaa waaqeffatatti maaliin jaarraa abbaa gadaa jee abbaan kiyya wal harkanii turan naannoo darakkurratti rabbi rahmata isaa haa godhuuti. Takkaa soomanaa jee waraana cinqeen beeku jaarraa abbaa gadaa sittiin himaati. Soomanaa jee waraana hin cinqu jaa qabsoo keessatti dandeeysan soomanaa dadhabdan immoo qabsoorra jirra nama jechaa ture. Abaa'oodha jedhamee nama mataan sujuudee waraana abaa'oo keessatti duubaa xiyyitiidhaan mataadhaantu jira obboleessu. Kana abbaan fedhe nakaaduu hin danda'u. Eegal atummaan tokkoffaan abaa'oo taatee dhaaba kana wajjin waraana taate wanni maqaan kee Muhammad irraa waraaba jijjiiramuuf hin jiru. Muhammad irraa guysa jijjiiramuuf hin jiru. Muhammad irraa Ahmad irraa dhakaachotti ejersoo fi maalitti jijjiiramuuf hin jiru. Sii galaa waan asiin jiru. Diraamaan harka lafaan jalaatiin dalagamaa ture qabsoo ummata Oromootiif Islaamummaa irratti waa hedduudha. Sittiin himaati. Abbaan fedhe wanna godhuu danda'a. Dhodhoysuu ani dhodhoysaa san hin beeku. Sii galee. Waan abbaan kiyyanatti hime. Waan ragaa itti qabu. Sii galee. Tarkaanfii irra fudhanna duruttu. Ijjennoo maal? Namni Facebook gubbaa taa'e ijjennoo namarra fudhata. Amma inshallah wadiroo kiyya thank you jechuun wanta akkasuma jechuun yaaduma sani galat no hin deemin sani inshallah yani yoonii fi gartee akka dhuunfaatitti illee sooman islaam rabbiin alhamdulillah we appreciate rabbii kan nu uume amantiin nu kan nu gabbarsiisin qaama saalaa namaa nu gabbarsiisin kan bineensota nu gabbarsiisin hadachii nu gabbarsiisin qilleensa nu gabbarsiisin kan dubartii nu gabbarsiisin doolaara nu gabbarsiisin alhamdulillah jana rabbiin amanta kan nu afaan tokko wade walii galla namni walii dhaba jaarsaa fi niitii mana keessaatu gartee yani abbaan warraati fi haatiin warraati wal dhaba abbaa fi ilmiin wal lola maatiin takkaa wal lolti nama biraa dhiisi gartee saniif yoonii fi sii fi obboleessa kiyya Khadiir jidduu jiraattees asumarraan afoon waliin jaa boru addunyaa tan irraa deem akkasuma anaa fi waan takkallee rakkoo isarraa hin qabu an eeysattiin isa gaha eeysa garuu dhugaan jirtu irra qaqqabuun gaarii mi dhugaa himuu abadan absoo tanaafoo faamilii tana durallee sitti himeet jira sheekhi wallahi rabbii jechaan si jaaladha wallahi ummata oromootiif wanni faamiliin tiyya hin ta'in ani qawwee kaasuu hin dandeenye bara 1991 daa'ima waggaa meeqaati yeroo sana ani qawwee kaa'uudhisi nama fincaanii ofirraa hin tarayne ijoollee xiqqaadhaan daa'ima bara san jechuudha si gala wanni tokko wanni natti wanni jaan tokkoffaa waa hedduutu deemaa ture baruma jaarraa abbaa gadaa amri ta'e nama ililcheettu ture arra kana jechuu hin barbaadu asirratti jechuudha namuutu ni beeka jaarraa abbaa gadaa du'uun nama ililcheettu jira eenyu isaa beena si gala eenyu maqaa nama balleessuuf immoo warri ammaan tan inni dhufee asirraas Naziir jaarraa abbaa gadaa akkana jeeje Naziir jaarraa abbaa gadaa arrabsa jedhanii tana dura maqaa kiyya hunda na qoshaasheessaa turan homaa miti dhiise garuu rabbiin waan arkuuf hin kuftu ati akkas never hin kuftu si gala waan asii dhugaatee rabbiittu si arka abaa'oo keessa tokkoffaa bar wanni jiru eega ati abaa'oo taate eega ati loltuu taate wannummaan maqaa kee Muhammad Ahmad Hussein irraa fi mu'aazii fi maalirraa dhakaacha mukaacha dammayne bara amma namuutu yani is firii bilchaatee jira namni hundinuu ani maqaa kiyya na xureessuudhaaf guruup irratti wanni isaan hin godhin hin jiru obboleessoo faamiliin itti dhabneeti itti akkan taane itti taane faamiliin kiyya jechuudha amantiin islaama akkan taane itti taate si gala san systemni ammallee undercovery deemaa itillee isaan salaataaf irra deemanii irraa fuudhanii waa meeqa godhantu jira obboleessoo kana hunda islaamummaa isaatiin obsee qawwee itti dhahuun isaan barbadeessee baduun kana hunda obsa qaba ummanni islaamaadha bakka inni salaatetti xiyyitiin mataa keessa dhahaa turan xiyyitiidhaan mataa keessa dhahaa turte abaa'oo tana keessatti warra abaa'oo of hin jiru jechuudha sittiin himaati si gala waan asiin namni amantii ta'e hin kabajne
namni amantii qoshaashaysaa ati lolaa ati wanni taha amantii ta'e qoshaashaysaa kana wanni garaa naguu malee ani eenyu ana kan hin jiraan biyya biraati. Namoota akka rabbiin su'aallachisee su'aallatee gala biila walii hin kafallu maaltu namaa wal nagayaan. Mee maaltu namaatti saba waluu quban qabdanii kun jiraatu biyya Awurooppaa kun isteeta biraati Ameerikuma keessa waluu quban qabdanii maali wali kaatayyoon aan jetti bar wanni sitti kana hin jiru namni kun kallattii waan kanaatu akka nu godhu jira malee ilmi namaa waliin hin jiru. Dhugaan jirtu tanaa jechaa jirra. Dhugaan jirtu tanaa jechaa jirra. Bara dheengaddaa amma maqaa namaa dha'uun barbaadu. Naziir akkana jaarraa abbaa gadaatiin jee jaarraa abbaa gadaa akkana arrabse jedhanii feesbuuka irratti faalaxxafaa tura. Maqaa kiyyaan feesbuuka arrabsitullee jechuun gartee yaani waan takka feesbuuka maqaa kiyyaan baranii iskiriin kaapchar godhanii ijoolletti ergaa. Ijoolleen amma ijoollee dhiifama na gaafattee jira. Rabbumaa jee dhiifama nuu godhe jedhanii jechuudha. Maqaa kiyyaan suuraa tiyya irra kaanii waa hunda tolchanii jechuudha. Kana hunda namni islaama ofiin jiru kana kan godhes caffeeraan misi sittiin himaa dhugaa rabbiitiin sitti himaa. This baatira no never nama tokko ani mentioning god rabbiin yoon tana kijibe makiinaa kana rabbi manan nan galchi makiinaa rabbi siyaa galchu inshallah umaatu yes watak ni sirreessina waa hunda kanaafu absoo ummata oro wanni nu bobeeysu ani rabbi dhiifama rabbi waan gaarillee na haasoysu kabajalleessi rabbi nu haqa calchuun dafeene wallahi waan na'oo akkanatti ibiddirraa qabatee haasawaa. Uma hedduu ammallee obboleeyyan kiyya hedduu as jala jira kan nama arrabsuus obboleessuma islaamaati. Uummanni as keessa kiristaanaa jira waaqeffataa beentee jira wallahi they respect amantii teenyallee saba isaaniitillee respect godhan. But nuti maqaa kabaja qabna ammoo kan arrabsu jirus ani gartee ani gartee siyaasaa tanallee beekuu baadhu hunda beekuu baadhu. Waan irraa beekuun qaba kan Naziir kana blog godhi jirus kasee arrabsu jirus ammallee waa hedduu jechaa jiran gartee saniif isaaniif up to them gartee rabbitu jaaji isaan godha namni waan fedheetu dandee dhorkuun dandee wal bira hin jiru qawwee namatti hin qabatu namni waan irraa sa'u jirus obboleeyyan kiyya inshallah taala waan gandummaatu namni isiin waa gooteef hin jiru ana hararteef inni arsiiteef wallaggaatee shawaateef booranaate kutaan hundinuu waan ittiin beekamtu qabdi oromoon tun takka afaan tokko dubbatti loqonni keenya addaa ta'u takka sheekootiin warri siyaasaaf behe amantiif behe oromoo waaqeffataaf keessaa qaban beentee waliin qaban takka addaa waliin qoone siyaasaa undercoverii namni haa oofu malee namni waliin arrabsine arra naannoon duulli feesbuukii kun akkanuma deemu obboleeyyan kiyya gartee warri qeyroo fi qarreen biyyaa waan akkanaa tana qofa hin qabdu uummanni saba biraatti wajjin walitti dammaramee jira baatiin baatii ramadaanaati jechuu jirra siyaasaas xiqqeessaa jechuu jirra mee waziiroo waan Naziir kiyya mee inshallah baatiin baatii ramadaanaati gaa daily ganama fi galgala numa agarra kan lafa arabaa jiru kan Awurooppaa jiru kan Ameerikaa jirus waa'uma siyaasaa kana haasawu waan ramadaanaa hin haasawu maali dargaggeessa keenya balaan itti buute kun amantiin qabu moo kitaaba kanarraa himoo what's going on siyaasuma jiru siyaasummaan kun gariin hin galtuuf beekta. Bariyaa Abu Mu'aaz kiyya amma ani nama hamaadhaan nama badaadha nama gaarii uf godhee no don't say that haasa'u kiyyaa miti rabbiitu garaa kiyya keessa beeka waa hundaa'u yooni kana siin jiru uf gaarii uf godhee kabiraa wanna jechuufi miti namuutu maal si fakkaate amma reefuun tanaa waan ramadaanaati jee seenullee hin barbaanne karaa haywee keessaan oofaa ture amma takkittumatti tarkaanfii irra fudhanna maali irra fudhanna jennaan eenyu Kadiir Martuun hay sa tarkaanfiin feesbuuka gubbaa namarra fudhatan tun akka baruma oromummaa tana gaafa chaappaa itti namaa dhaantu ture sittiin himaati oromummaa jechuudha laalaniit nama kana filaniiti kaaniin oromoo irraa mulqan oromoodha irraa mulqan kaan oromummaa irraa fudhatan chaappaa itti siidhanii ebaloo oromoodha jedhanii kana hunda turte wanni uummata oromoo keessatti deemaa ture jechuudha. Kanarraa waan Adam Haarun irratti Naayiroobitti gahaa ture achiin ture abbaa kiyya bira dhufuu ture Adam Haarun abbaan Iskandar yoo na arke na beek Naziir xiqqashaan ture yeroo san Naziir Hussein Nuuraa na beeka Adam Haarun yoo ni kijibe dachii fi samiin tun garaan na haa garagaltu abbaan Iskandar Adam Haarun na arkuu danda'a yoo jiraate Kanadaa keessa waan isarra gahaa ture waan isarra godhamaa ture haga tiitichi kun hundi niin arka Maamma Bushraa jedhanii bakka inni rifeensa itti mucaa tokko Maamma Bushraa jedhan achi jala taa'a itti dachii fi samiin tun garaan galte sii galee dachii fi samiin tun ittiin garagalte jechuudha
achi qofatti nafne eega inni Kanadaa tana dhufe wanni isaan irratti hin barreessin hin jiru. Ani Adam Harun fiifin telefoonaan haasawaa ture yaa Naziiroo nama guddaa taatee miyya. Naziiroo abbaa Ahmadiin anjani Naziir abbaa kiyya ni beekani abbaan kiyya hedduu na jaalata. Waan hin anje'u hunda gaa akka amma ijaalomee baxraanumee waan fedhe haasa'u kanaa miti. I grew up with my dad. So kanaafu wanni ummata Oromoo irra gahe wanni ummata Oromoo irratti godhan khaleeysuma khaleeysa obboleessa keenya Kaayiroo irraa obboleessa keenya mucaa carcar eenyu wanni OMN ture airport irraa deebisiisan xalayaa irra barreessiisanii jechuudha. Amma biyya jira eenyu maqaan isaa yaaboo naa kataba. Dhiyoo matanan turre. Nama meeqarra xalayaa miskiina ufiifuu biyya san irraa bahuudhaaf Naayiroobii san ni beekta nama si gargaaru yoo hin qabne. Halo. Naam, ni jirta. Ni dhagama. Naayiroobii san irraa nama si gargaaru yoo hin qabne akkan taane kanaatu nu bobeessaa jechuudha. Kanaatu nu bobeessa. Irra katabanii waa meeqa irratti godhaa turan. Shira meeqa kan Naayiroobii san keessa deemaa ture hundaa'u. Dhiifama naa godhe yoon tooffitarallee si baase. Wallaahi maatu khayrumaa baay'ee takka galatoomi. Dhufnee ni haasoyna waan jira anaaf adda dhufneeti haasoyna. An siyaasaallee ni beeka akka biraatitti hin beeka. Isaan hin seenne malee. Amma obboleessi keenya raayyaa abbaa maccaa siyaasaa tolchee beeka laal tolchee laal zikrii isaa tana keessatti awwa rabbiin umrii haa dheeressu nama sana. Amiin Allahumma amiin. Raayyaa abbaa maccaa sana. Awwa rabbiin umrii isaa dheeressu waan biraa hin jedhu. Ya Abba Koje Rasulul Aminu. Akkana. Wanni keessatti nashidaa isaa keessatti namuma natti meeduma Mustafa morman irraa gata hindiisu lammaffaa. Umar Seyfii lukkifate dhufe jarjara daddafaa ja'a. Jolleen ture barasta wanni isaa dhaggeeffadha. Namni kaaseeta akka raayyaa baase hin jiru. Artistii fedha addunyaa irraa fidi. Artistiin addunyaarra amashan keessaa amata 3-4 keessaa tokko baafte albama kaaseeta afaan Amaariffaatiin 6 Oromiffaadhaan gartee kaaseeta 32 baase amata meeqa jechuudha eega dhalate amata baasa wallahi namni akka isaa hin jiru never ever artistii feete gartee an kana dura nama akka bar William Shakespeare yaani maqaa namicha adii tokko ol wanni godhe bar wanni yaaboo dhahamuun afaan Oromoodhaa dur Osooni filal afaan Oromoodhaa sirna abbaa gadaa wajjin dhahame. Mililik akkasitti sirni abbaa gadaa gaafa dhahamu afaan Oromoo kana dhaan ni beekan warri nafxanyaa kun afaan Oromoo kana Washington DC tana keessatti gaafa VOA Voice of American daqiiqaa 15 irraa daqiiqaa 30 afaan Oromootii godhu hiriira irratti baan State Department ni beekan afaan Oromoo kun bulbula akka ta'e bulbula bar. Jecha tokko bakka meeqatti an by the way barataa qubeeti sirrittiin barreessa qubee takka dhaphin godhu akka gaariitti afaan Oromoo kana afaan Oromootiin baradhe afaan Oromoodha bulbula afaan meeqa daawon godha yoo barruu fi wanni ittillee taate aksantiin isallee akkuma kutaa naannoo Oromiyaa keessatti adda ta'etti jechuudha. Kanaafuu guyyaa tokko akka gaariitti beellama naaqabiiti waan ati jettu hindiduu si jaalladha haa dammaramnu wanni waliin jennu gehenu warri siyaasaatis oofe nothing gartee kaan ka dammarame shanee fi waboo fi jinni walit dammaramte ammoo amantii tanaana yoom walit dammaramna there is a reason rabbiin addunyaa tanarra sababaa nu fideef qaba gartee isa gabbaru karaa isaa jala deemu gartee heeraa fi seera Ameerikaa nu baafte jala deemu jira heeraa fi seera mallas baase jala deemu jira heeraa fi seera abbeen baase shaneen baafte waboon jinniin baaste hunda jala deemu heera rabbii kitaaba rabbii jala namni hin deemne boru khasaara hongoo isaa obboleeyyan kiyya saniif dargaggeessi keenya namna warra amantii islaamaa qabuuttiin dubbachuu baatii ramadaanaa laayifii baatanii nama arrabsina waan halkan daleedan gabbaatanii laayifii irra namarraa naasawina dhuunfatti faranjiinu piraayiveetii meesenjera gootee jirti haasees ol baatee namarraa naasawin naannoo namaatirraa hin naasawin namarraa hin naasawin gartee hojii namaatirraa hin naasawin dhiisaa amantii namaatitti kenna namni waan fedhe haa gabbaru rabbiinuu free will godhe ilma kan namaa kan oofe faman sha'a falyumin faman sha'a falyakfur jee rabbiin uume gartee gama kiyya deebitanii ana isinirra murteessa jee ati yaami amantii teetii malee nama hin dirqin ani kun waan hin fedhetti amanuu hin dandeenya
waan hin fadhe godhuu hin danda'e ammoo na arrabsuun bu'aa takka hin qabdu yoo dhuftee na gorsitee irra caalti yoo nadiiris asumarraa arrabsite yoo kaan arrabsite yoo kadiir arrabsite nu deeris maali faayidaan jirtu maallaqa sin kanan laan nama asirra taa'ee fa'aa akka faranjiitti FUK kana maanjoo fa'aa jira duba namni kun akili qabaa gartee I don't know nama arrabsu islaama ifinjaa oromoo ifinjaa gartee silaa wal bira jiraate namni kun waltuma uumaa namni wal godhuu hin danda'u laayifii bahee maallaqa isaa kafalee waan fadhe haasaa obboleessoo saniif gartee yaa akhi obboleeyyan keenya wal respectii olaa goonu isaas respectii godha irra caalaa amantii teessa respectii godha iyyaalummaas oofnee biyyarraa eegallee ilaa Ameerika waa takka nuun goone adeero